dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu am jalqaba. Kophee irra keessatti raga golduuba fi dhaddacha cufata of dhiisuu irratti manni murtii maal jedhe? Dibanii yennoo akka dhiyeeffatu hayyamuun sun munquusine diinam munquusine yeroo manni murtii haqaaf jecha waan jedhu gara taa'imanii haqaaf jecha haqaaf mirkaneessuun ta'ee mana murtiiti. Itoophiyaan biqiltuu baran qopheessite keessaa biyyoota ollaaf qooduuf deemti. Baran kan biyya keessaa bineena jaha kan biyyoota ollaa biyya ta'anii immoo bineena tokko dabalee haa hojjennu jedhamee waliigala bineena torba. Koloonii gammachuu fi namoonni saglan butaman eessa akka jiranii fi oduu biraalee harka qabaa. Aan asli galgalooti nu waliin tura. Dhaggeeffattoota nuti jalqabaanii baqattoonni naannoo Tigraay irraa gara Suudaanii baqachuun baaktoon abdaa jedhamu qubatan sababa bubbee hamaa fi daawwan isaanii jala diigamee raasatti hafuu himachaa turan. Bubbee kanaa fi dukkaanawwan 400 ol ta'anii diigamanii dhangaa fi miidhaan gargaarsaa mana qabaniileen jala akka badee dubbatan. Mootummaa gamtoomaniitti eejensi dhimma baqattootatti dubbii himtuu kataate Juuliyaa Raafaayil yaada baqattoota kan ilaalchisuun gaaffii BBC'n dhiyeessee fi akkanaan deebii kennite. Among those who had their tents severely damaged, namoota dunkaanni isaanii jalaa diigame hedduu keessaa garii isaaniif dahoon yeroodhaaf kennameeraafi. Gariin isaanii ammoo firoota isaanii waliin akka jiraataniif haalli mijeeffameeraafi. Tajaajilli bishaanii fi qulqullinaa saddaan citee ture. Namoota nyaata gargaarsaan fudhatan dabalatee meeshaan isaanii jalaa manca'eera. UNHCR fi michoonni isaa biroon rakkoo baqattootaa kana mudateef deebii kennaniiru. Sadarkaan miidhaa qaqqabe kanaa hagam akka ta'e qorachuudhaan meeshaalee fi tajaajilawwan baqattoonni kun itti fayyadaman qorachuun deebiin atattamaa kennameera. Haaluma kanaan dunkaanawwan haaraa fi pilaastikiiwwan rooba ittisan bakka buufameeraafi. Baqattoota midhaan nyaataa fi meeshaaleen ittisa roobaa jalaa manca'eefis UNHCR michoota isaa waliin ta'uun irra deebiin raabsuuf jira. marginally damaged, and will have them repaired. UNHCR fi michoonni isaa Komishinii Baqattoota Suudaan waliin ta'uun haal jireenya baqattoota kan fooyyessuuf hojjechaa jira jetti dubbii himtuun tun. Daawwan tun efdaa kun jalqaba majii baqattoota Tigraay irraa dhufan ka jalqabaa simattee turte. Galma himata obbo Jawaar Farraatti oliyyaan abbaan alangaa ragaleen kiyyaa golduuba fi dhaddacha cufaa naaf ta'u jedhe irratti mana murtii waliigala federaalaa sababa kan jedhee fi ragaa dhiyeeffatu ajaji. Abbaan alangaa eegee eebjaa mana murtii oliyyannoo iyyat kan kuffiseen booda mana murtii waliigalaatti oliyyat abukatoowwan obbo Jawaar Faanii murtee martii waliigala federaalaa kana hin komatan. Waayilii keenya Abtaamuu Xibaabuu abukatoowwan himatamtoota galma obbo Jawaar Faa Muhammed keessa tokko ta'anii obbo Muhammed Jimmaa dubbise. Abbaan alangaa aangoon kiyya jechaa waan jiruu fi gaditti sababa dhiyeeffachuuf hin jenqabne ilaamanni murtiin edillee haqaaf jecha ragaa dhiyeeffachuuf jechuun ni irra ture. Kanaaf kun sirrii yoo ta'u godha waan ta'eef abbaa alangaa mana murtii olaanaatti deebi'ee iyyannoo gaafa duraa ragaan kiyya heddumaa isaanii hin beekamnee fi dhaddacha cufannaa haa dhagahamuu jedhe san sirreessee akka dhiyeeffatu ragaadhaan deeggaree kan booda manni murtii olaanaa dhimmi kun dhaddacha cufaa yookiin ammoo ragoonni heddumaa isaanii hin beekamne gara dhagamuu qabamuu hin qabanne waan jedhu manni murtii olaanaa irra deebi'ee ilaalee haa murteessuu waan jedhuudhaan murteessa walii galatti. Amma abbaan alangaa ragaa yaadessu kan jedhame yaaddoo nageenyaa jiru moo ragaa akkamiiti isa sirriitti naaf ibsaame ragaa akkamii dhiyeessa amma abbaan alangaa kana booda? Mirga lamaanii wal qabata. Gama tokkoon ragoonni sababa ragaa bahaniif rakkoon raga'uun qabaatu jireenya isaanii yookiin ammoo lubbuun isaanii yookiin lubbuun maxxan qabeen isaanii rakkoon gahuu hin qabaatu ka jedhu qaba seerri jecha. Gama biraatiin ammoo namni himatame tokko mirgi isaa dhiibamuu hin qabu waan jedhu qaba. Mirga isaa keessattuu dhaddacha sanatti dhimmi isaa ilaallamuu fi akkasumas ragoota isarratti dhiyaatan kana dursee beekuufillee jecha dursee beekuufillee gaafas illee isarratti dhagahamsa koo ta'anii nama ragaa irratti ba'uusan argee gaafii gaafachuuf mirga qaba. Kana haala addaatiin yoo ta'e manni murtii daangessoo kan danda'u jalatti himamee jira jecha. Abbaa alangaa amma sababa addaa dhaddachi naa haa cufamuu jedhuuf sababa addaa ragoonni keenya eenyummaan isaanii utuu mirkanaa'in utuu hin beekamin gara duuba ta'anii ittiin dhagamuu qaban jedhu yoo qabaate sababa isaa jecha. Kanaaf amma isin akka gara abukaatotti wanti irratti walii galtan manuma murtii jalaatti deebitanii falmuudha moo yookaan gara dhaddacha jibbaataatti ol iyyachuuf immoo maal yaadaa jirtu amma? Nuti jibbaata waan deemnu natti fakkaata. Akkasii marataa jirra. Ittiin kun aangoo mana murtii
waan dhiyaateef madaalee kufaa godhuu yookiin mirkaneessuu waan gaafatame san jala kufaa gochuu yookiin mirkaneessuudha. Gahee mana murtii malee waan dhiyaatan madaalee gahaan taane eeggattamanii booda dhibanii yennoo akka dhiyeeffatu hayyamuun sun nun quubsiniitii nama. Dhimmummaan ijoon falmiitu amma kaan mootummaan godhuu danda'a akka barbaadetti ragaa ba'ee hangaruu mana murtiitii wal qabata addacha cufuu fi magaalaa jalba dhagaamu wal qabateeti mana murtiitii murteessuu danda'amu abbaa alangaatti murteessuu qabaata kan jedhudha. Ijoon falmii guddaan jechuudha. Kanarratti manni murtii abbaa alangaa yennaa dhiyeeffata mana murtiitii ilaalee murteessuu qabaata. Addacha cufamuu qabu yookiin namuu ragaan tokko magaalaa jalba dhagaamu addacha taa'ee dhagaama kan jedhu kan murteessu mana murtiitii jedhanii isarratti murteessan. Ijoon guddaa murtii kennan isa guddisa. Inni baay'ee bareeda. Isarratti mana murtiitii jedhanii murteessanii isa murteessuu isaanii sirriidha. Garuu kan isaan amma dogongorammaan achi dhufaniitiin kan isaan xiqqoo garaan hongate achi dhufanii dhimma ammaatiin wal qabatee abbaa alangaa aangookii jedhee waan yaadee fi iyyannoo isaa ragaan hin deeggarannee jedhan darbanii achi amma jecha. Silaa egaa aangoo mana murtiitii jedhanii akkasumatti aangoo saniin deebanii wanni sila abbaa alangaa dhiyeesse gahaa moo gahaa miti jedhanii ilaalanii wanni abbaa alangaa dhiyeesse gahaa yoo hin taane kufaa godhuudha silaa aangoo mana murtii jecha. Seera wallaalu fajjannoo qabachuun seera falmii keessatti waan hin taaneefi kana dhufanii ilaalanii isaan amma indagaraa duubatti deebi'ee abbaa alangaa akka dhiyeeffatu carraa biraa eeganiif jecha. Kun ammoo madaalawummaa adeemsa falmii kan diiguudha jecha kun amma. Dhaggeeffattoonni amma duga gabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii mootummaan Ispeen godaantota 5,000 fi 600 kan Morookoo irraa biyyatti seenee deebisuu ibse. Torbaan kana godaantota 8,000 Morookoo irraa seeraan Ispeen seenee jedhu poolisiin. Godaantota hedduun barbaaduuf hojii fi Ispeen deemtii jedhan. Hoogganooti fayyaa Malaawii talaalii kooronaavaayirasii kan hammaate 19,000 fi 610 gube. Talaalii hammaatu gubuun lammiilee isaanii amansiisuu jedhan. Malaawiin biyya duraa kan talaalii hammaatu gubuu beekama gooti. Abbaan alangaa New York dhaabbata Trump irratti qorannoo yakkaa taasisaa jira jedha. Dubbi himtuun abbaa alangaa olaanaa qorannoon tun sibiila irraa gara yakkaatti geeddaramu malee maaliif akka ta'e hin himne. Maddii faayinaansii Trump adoonni garangoota dhufanii qoratamuu jalqabee jetti. Keenyatti Mada Koomen dubartii duraanii haadha seera olaantuu ta'uun muudamtu. Pireezidantiin keenya Uhuru Kenyaatan ar muudamni isii mirkaneessa. Muudamni isii yeroo hariiroon abbootii seeratii fi bulchiinsi biyya hamaa dhufu. Pireezidantiin France Emmanuel Macron hariiroo biyya isaatiif Rwaandaa cimsuu fi dhumjii kana gara Rwaandaa imaluu ibsa. Pireezidantii Firansii lammaffaa kan erga duguuga sanyii bara 1994 raawwate Rwaandaatti imalta. Pireezidantiin duraanii Nicolas Sarkozy bara 2010 biyyattiitti imale. Nigeeriyaatti abbaan seera tokko mana murtii keessa hidhatootaan butamuu miidiyaaleen biyya keessa gabaasan. Abbaan seeraa Alhaji Hussein maaliif mana murtichaa kan hojiin hin jirre deeme hin beekamne. Kolonii Gammachuu ayyaana dabalatee namoonni 9 kan eegi mana murtii akka gadhiifaman ajaja butaman eessa akka jiran agammaa hin beekamne jedha bukatoon isaanii. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidaataa wiixas dabree namoota galmee kisii qixxummaa jalaatti himataman Kolonii Gammachuu ayyaana dabalatee namoonni 12 bilisan akka gadhiifaman ajaja ture. Isaan keessaa namoonni 3 sabab dogongor maqaatiin adoo gadi dhiifamanii qaalitti tafan. Bukatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa haal ture akkanaan himu. Kaleessa gara waa'ee booda gara akka lakkoofsa biyya kanaatti gara sa'aatii 11tti hin bahu jedhamee eegamaa tureen yeroo isaanii gadi bahanii dursaniidhuma humni hidhatee humni mootummaa hidhatee kan poolisii federaalaa fi kan biraa kan nu hin beekne wal makatee naannoo sana humni guddaa ture. Yoo isaan bahuudhaa gara balbalaatti dhufan achumaatti balbaluma irratti osoo isaan gadi hin bahin achuma humnaan fudhatanii nuunis achi nu ari'anii gara isaan ittiin deeman hin beeknu kan jedhudha maatiin kan nu himanii. Bukaatonni ta'e maatii ta'e eenyu ta'e namni tokko namni kana beeku hin jiru poolisii warra qabee fi waaqa yoo ta'e malee namni kana beekuu danda'u hin jiru. Bukaatota keenya wajjin mari'achaa jirra maatii wajjinis gana walgeenyee mari'annee tarkaanfii seeraa gara fuulduraatti maal gochuu qabna gara miti jechuu qabna kan jiru gana bukaatota wajjin mari'annee kan itti deemnu ta'a malee hanga ammaatti namuu wanti isaa waan dalgalutti galeef hanga ammaatti wanti murteessine jiru. Nim kan irratti ka dubbifnee ittaanaan abbaa alangaa waliigala federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa namoonni kunneen poolisii federaalaatiin akka hin to'atamne mirkaneeffannee jedhu. Koloneel Gammachuun poolisii federaalaan jiru. Poolisii Finfinnee garuu kutaalee magaalaa 10 waan qabuuf tokko tokko isaanii hubachuun rakkisa. Poolisiin federaalaa garuu bakka tokko jira. Isaan garuu nuti gonkumaa hin qabne jedhaniiru.
Tokkoffaa ajaja mana murtii kan kabachiisu mana murtii ofiidhuma isaati. Ajaji mana murtii kan hin kabajamne yoo ta'e adeemsi seeraan jira. Abukaatonni mana murtii ajaja kenne kabachiisuu waan danda'uuf isarratti hojjechuudha. Lammaffaan immoo qorannoon akka qulqullaa'u idileedhaan gara dhaabbata keenya dhufanii jechuu danda'u. Aangoosaa qixa sirriin taaneen fayyadamee namni gocha kana raawwate jira jedhanii kan Itoophiyaan piroojeektii ashaaraa magariisaa waqtii roobaa barkanaa cimsitee itti fufuu beeksise. Kalee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed bakka argamanitti karoora barkanaa ifaatti jalqabsiisee ture. Karoora barkanaa fi qabamee bal'inaan kan ibsan ministeerri qonnaa obbo Umar Hassan Biraanuu Gammachuu dubbise. Barana kan biyya keessa bineelda jaha kan biyyoota ollaa biyya keenyaa ta'aniif immoo bineelda tokko daballee haa hojjennu jedhamee waliigala bineelda torba. Baroota darban irraa wanti barattanii baran argitan maaltu jira? Wanni barame tokkoffaa hawaasni waa isa fayyadu akka waliigalaatti qabattee dhufte ta'e garaagarummaa siyaasaa amantii waa baay'ee biyya keessatti siyaasaan illee jiru otoo isa hin qabne waan isa fayyadu irratti namni waliin dhaabatee akka hojjechuu danda'u hirmaachuu akka inni danda'u waa baay'ee irraa akka barnoota biraatti immoo kan laalle dhaabuu booda kunuunsi jiru baay'ee murteessaa akka ta'e hanbarre kan dhaabate keessaa kan qabachaa ture baay'ee xinnaa ture dhibbentaa 72 hin caalu baay'ee xinnaadha. Baran immoo gara 87 ol guddate hani dhaabate keessaa hin qabate. Kun waa lamarraa tokko hawaasni adadumaan barnoonni isaa dabalaa akkaataan itti dhaabullee teeknikni isaa guutuu ta'uunsa hubachaa yoo dhufu hansilaa badu xiqqaachaati kan inni dhufu kun baay'ee irraa barre isarraa kaaneen illee maanuwaala garaagaraa qopheessine namni yoo dhaabu akkamitti dhaaba erga dhaabi booda akkamitti kunuunsa oduun dhaabin dura immoo qophiin inni gochuu isarra jiraatu maali kan jiru maanuwaala qopheessine isarratti leenjii haga gadii kennine haga ganda isaa bu'uura godhatee waa baay'ee fooyya'uu danda'ee jiraatu. Biliyoona 7 qophaa'ee jira. Biliyoona 7 kana keessaa immoo biyyoota ollaaf illee akka qooddantii himama. Mee isa kana irratti waliigaltee jira moo karooruma biyyi sun qabattedha moo biyya ollaa kamiif kennitu? Biyyoonni ollaa karoorfameef biyyoota biyya kanaaf ollaa ta'an hundumaa fi haa ta'u malee kana birallee kan jalqabame jira. Fakkeenyaaf Jibuutii wajjin jalqabamee marsaa kanallee kennamee jira. Akkanatti karoorfamee odoon ta'in gaafii isaanii haga muraasa jibiin muraasa kan turan isa dhiyeessanii turan. Amma immoo maaliif nuti karoorsine kun qaama dippiloomaasii biyyoota ollaa wajjin jirtu yoo goone dippiloomaasiin yaa'u sooftiweerii qabaa. Kun part of software diplomacy ta'ee biyyoota ollaa kana karaa kanaan waliin kunuunsuu akka dandeenyu yoo inisheet goone gaarii ta'aadha. Inisheeshiin isaa kan biyya kanaati malee biyyi sun hojjedhaa jettee miti. Garuu haga ammaa sochii godhameen biyyoonni gaafataman baay'een pozitiivannoo deebisanii jiru. Ammarraa kaasee jara wajjin karaa haajaa dhaalaa waliin hojjetamee kilaayimeetii wal fakkaaturra bakkee jiramutti fakkeenyaaf Keeniyaa fudhatte yoo walii galamee sadarkaa kennuurra gahame booranni gamana jiru ka gama jiru kilaayimeetii isaa wal fakkaataa kana bakka kilaayimeetiin isaa wal fakkaaturratti akka dhaabatuu danda'u. Kana yoo goone akka biyyaatti illee wanna yaannee fi akka ollaatti illee wanni yaanne kun jajjabaachaa biyyoonni kun wal qabatanii yaada akka addunyaatti illee yaaddoo ta'e kana waliin hojjechuu danda'anii kaka'umsa jedhuun kan biyya kanarraa ta'e. Dhaggeeffattoonni oduu xumuraatiin ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun hagna gaaf tasgabbiin uumamtuuti opereeshinii Gaazaa hin dhiifnu jedhe. Duraanii pireezidantiin Ameerikaa Joe Biden biyyooti tun lamaanii nagaa akka buuftu gaafachaa ture. Garuu waraanni kun akka dhaabamu hin jiru. Dhaggeeffattoonni sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgala kanaa namni nyaachaa qabu bisaan dhugeen lakkisuu jedha. Hiikaan isa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisaa. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra laalaa. Facebook keenyallee oduu dabalataa irra dubbisaa. Sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bungaa kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Agborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa horaa bulaa deebanaa hangafamaan dhanbulaa.